ibsaan isii dhiisi ani kiristaanan ta'a. Gaafa inni haadha faate viidiyoo maakii oroo qaata gadi ba'ee bare. Hadha isin argitani isin. Gaafa waraabdu maaliif ofii ijaan borgaayilee godhatti ilmoo godhatti. Maatii horatti mucayyoon tun namni dhaabatee nafu. Hadha garuu salphina isin keessa jirtan. Maakii bichaadha. Boontuu Jimmaa kuullee akka jirtuun boontuu Jimmaa faanti mucaa viidiyoo ishii san baase qabsiisuun tala danda'udha. Qeerroo mucaa jedhamutu jalaa baase. Qeerroo jecha qofa ofitti jirti boontuu Jimmaa jechuudha. Jarri Amaaraa viidiyoo shooppii takka arganiiti mucaan viidiyoo kana gadi baase haa qabamu jedhan soobaan laal akkanatti walirra goran isaan wal gorfatan badaa ofii gorfatan telegiraamii isaan ni guban. Keenya garuu nama sattartan nama maaliin gootan Oromoon nama sattaruun beektu qillee taa'u. Si sattaraa koottamu baalage warra addaa maatii kee maqaa naatte obboleewwan kee maqaa balleessite maatii kee tira darbe ilmoon kee boru qaama kee si ilaalasitti kolfa. Haati tiyya tanaa jedhee qismiin gadi caba ilmoo kee. Hayi dubartii harka dhibba keecha ijoollee Oromoo harki 70 viidiyoo isaanii ala jira. Ani ijoollee meeqan argaa oola. Dhiin akkatti na gubatu, dhiin akka tolu na dafu. Guyyaa tokko kan gattaa'ee bootu jira. Dubartii ta'uu koo jibbee. Qaama keessa warqii kan addabaabaa irraa baastanii qaama keetiin kagoonni ittiin addunyaa kanatti makamu addabaabaa irraa baastanii dubartiin akka gaafa heerumtu kan akkasitti warqii bittuuf sammuu fubar ishii saniifi isin addabaabaa irraa baastanii akka isin taphatanii isitti kolfan. Hin kolfu bara. Amma maka maakii oroo samuuna kana jarri Amaaraatu hin laalti. Telegiraamii keetti jirti ni cawa qaata baastan jalaa bara. Wallaahi isin naman taatan. Ani iyya dadhabna caaltu maraattu safu gatte safu nu sattar. Warri na sattar jettuun gimbaarii keetti dhakaa si naqaan si sattaraan. Obboleettii tiyya obboleettii hangafa jechuun haadha jechuun namatti obboleettii tiyya hangafni yoo akkanaa yoo goote ani sattaru. Ni sattaru ani maafa sattaru. Kan biraa haadha balaa shafan hidhiisa gadi baasan raggata. Galata Rabbii obboleewwan baalage siddii akkanaa kan hin qabne warqii dhaqi obboleewwan warqii. Qooshaashaa miti qooshoo qomboroo si jammari mana keenya keessa ana bichaatu girdinaa keessa jira. Ganaa dhufti kan ija shanii immoo kan ija jaha jedhanii marri keenya taarikuma barana maal jenna ka amma maakiinis gabbee viidiyoo maakiitis gabbee jira. Shamarrin amanamtu erga maakislee shamarrin amanamtu kaa dhugaadhaan jedhu garuu kan dhugaa jedhee fudhadhu dhugaa waaqayyo jechuudha. Ashamaa akkam jirtu hordoftoota chaanaala kootii kan biyya keessa kan biyya alaa bakka jirtetti nageenyi waaqayyo isin haa baay'atu. Akkam jirtu ana buleettiin keessa nagaa gootuun qaba jecha egaa warroonni chaanaala kee afaaraa taatan immoo sabskiraaybii gochuudhaan jajjabeessaayi. Egaa har'a immoo maal qabattee dhufte jechuun keessa hin oolu akkuma viidiyoo dura argattan irratti haati faaxee maal taateeti yoo viidiyoo maakii gadi ba'ee kiristaanan ta'a jette. Ilmi namaa kan ofii beeka malee kan namaa hin beeku yaa haadha faaxeetii yaa'atis achumatti si haa faxaffaxanii jedhani haadha faaxeetii yaa'atis shedhe akkanuma soba miidiyaa irraa hurgufinaa hundi keessanii jechuudha. Amantiin salbaajii miti ishee si jammar amantii bee akkuma waan carqii gootanii carquma akkuma waan carqii geeddaranii deebi'anii geeddaran maal beektaa amma gara kiristaanaa san fayyadamee amma tumte haadha faaxee amma rabbii keetii maal beektaa dhuftamee moo salbaajii seeta amantaan akka salbaajii qaqqayyaranii miti amantaan kan lubbuutiyya amantuma keessa jirtu jabeeffadhu malee akkas ta'e ebeluufan akkas ta'a ebeluuf amantaa keessa jirta ebeluuf amantaa keessattirraa gara amantaa biraa jijjiirta ajaa'ibuma qabdanii marasin dhugaa rabbii ijoollemtii takka waanuma warrooma miidiyaa kana jibbisiisuu jalqabdanii jirusin dhugaa jibbeen jiraanii warra miidiyaa kana jechuudha. Akkuma fakkeessu waanuma fakkaanne kana jechuudha. Salbaajii miti obboleettii koo amantaan jabeeffadhu amantuma keessa jirtu waa'ee namaa dhiisi waa'ee namaa maalitti beektamee haadha faaxee ammaati waa'ee namaa hin beektu kan kee malee wanta namaa hin beektu ammaa kee har'uma itti michitee farra waa'ee maakii beekta hin beektu. Kanaaf amantaa yoo ibsishaan ishii dhiise amantaa qayyaradha gara amantaa ortodoksiitti qayyaradha. Maal amantaa salbaajii seete moote kan amantaa walii qayyaraa fiidduuf si jammar namaaf jettee amantaa qayyartamoo
amantaa san beektee dhadhamoo maalumaaf amma fakkaabbaddu warrumti miidiyaa kun jechuudha yeroo tokko nama aarsitan yeroo tokko hin beektan yoo isin jaa'illee yeroo tokko immoo nama aarsitan haadha faaxee anuma beekan jedhin haadha faaxee keessa darbaa jirta kaama godubas jajanuu keessa darbaa jirta of mi'eessiniiti gadi gataa itima amantuma keessa jirtu san qushadhiitime jabduudha siturramaa kira jabduudha ushadhi waa'ee amantaa keetii oofadhu malee akkanuma namaaf jettee amantaa kee walii gadi akka salbaajiin qaqayyarin amantaa yoo ta'e namni matsaafa dubbisee raawwateeti wanta isarraa hin taane ofii quraana fi matsaafa walqiraacha qabatee yoo lakki kanana baasee itti gora malee akkuma salbaajii ebeeluu fan akkas ta'a ani akkasan ta'a ani akkasan ta'a isin annama ajaa'ibdu ijoolleen dhugaa rabbii dhiifamallee naa godhaa ijoollee musliimaa jechuudha. Ijoollee musliimaa tokko baay'een taasisabe jechuudha. Waan dhugaafillee wallaahi waan sobaatiifillee wallaahi maalidha wallaahi jechuun akka nu bee akka ofii keetti beektu yaa rabbi kun dhugaa rabbii si golle maaloo rabbii salfadhaa waaqa si dhume sodaadha rabbiin si dhume sodaadha salfadha. Waan sobaafillee waanuma sobaa waan qalbiitillee wallaahi akkasii ani maalidha akkas ta'uun amma eessatti jijjiirtaa dhafaa ta'e dhufee viidiyoo ishii isaa kun hin jira jettee ijoolleen himaa jirti atam hima jijjiirtaa warra viidiyoo ishii sitti bahee hin jijjiirtaa maal beekti gara amantaa sanii dhadhameeti nama ajaa'ibdanii barra gudii qabdii barra haati faaxeetun ishii haafa xaffatu jedhani achi kaayiroo san keessa teechee kiftii ishii bal'istee dhugaa rabbi namas xallaati qabadhu amantaa kee namaafii miti kan deemtu ati namni tokko kan namni ilmi namaa jechuudha obboleettoo wajjin dhalattee hin beektu haadha tokko keessa ati kan keessatti inde dubbii viidiyoo gara amantaa deebisanii yoo abbaa fee akka fe'e ta'eeyyuu amantaa kee fi viidiyoo maaltu bira si ga'e nama tokkoof jettee amantaa kee jijjiirtaa moo sila beektee keessa dhatta dhugaa rabbii ijoollee dhiifama naa godhaa rabbi ani jechuun amantaa kamiyyuu namni yoo beeke dhaqa malee yoo hin beekne akkanuma namaaf jedhee akkuma salbaajii kan qayyaranii miti. Amantaa san dura qo'attee dubbistee maal akkana jedhu karaa kamtu akka si baasu karaa kamtu akka dhugaa ta'e karaa kamtu akka dhaa ta'e addaan baafattee dhatta malee oluma jetteetuma fiigdeetuma dhatta kan namaaf jettee kolkollee dhugaa rabbi nama arsiti haati faaxeetunis gisee tokko jechuudha. San jechuun waanuma sobaa kanaaf wallaahi jette yaa rabbii kooti dhugaa rabbi ani takkaa waan sobaati fi an dhugaa sinin jedha obboloota koo jechuudha waan sobaatiif an dhugaa waaqayyo jedhee hin beekan dhugaa rabbi dhugaa sin jedha maaliif jedhee hin beeku yoo amma waan sobaa tokko ta'e nan kolfaa kolfeetumas bakka hin jedhu yoo akkas jedhaan hin jedhu jedhaan bakka asii kakadhu malee ta'u hin jedhee sana irra darba malee waan sobaa saniif hin kakadhu jechuudha. Gini ani ijoollee takka baay'een taasisabe ijoollee takka jechuudha. Miidiyaa karaa ta'e wallaahi rabbi kaabe akka tattaati barbaadu dhugaa rabbiin illee taasifidha ijoollee rabbi mee rabbi bee ijoollee beefamu jedhatti haala jechuun bakka amantaa jechuun kabajaa qabaa bar ijoollee bakkuma sobaa fi waan dhugaa fi waan irraatti kan yaamanii miti bar. Maal taatanii warra miidiyaa kana dadhabnee bar dhugaa rabbi innaa obboloota koo dhiifamallee naa godhaati ijoollee takkatu jira malee ijoolleen takka baay'ee gaariidha hin jettu ijoolleen takka wallaa hin jettu sobdee hin jedhu siin jetti kan ginii of hin beekne waan amantaa ofii keessa jiru san hin beekne xiqqaashuma shaamtee dharaan jechuudha amma tuna mala baati faaxee tolli hin qayyara amma gaa'elsoo viidiyoo ishii gabbaa'e viidiyoo namaatiif amantaa kee qayyartaatan. Maalumaaf sobduu maaliif sobni kun maasirraa barbaachise amma jaartii guddoo taatee dhugaa rabbiis hin jedhaani hin sobinaa bakka waan dhugaa dubbadhu deemu bahee bahuu baatee dirqama bahee yoo bahees rakkoo wayituun qabu viidiyoon bahus bakka bahee wanni biraan jiru ilmi namaa hin dogongora eenyuutti kan dogongora hin jiru bakka baasis maaltu bahe qaama namaatiif bahe wanti waan addunyaarra hin jirre bahe waanuma addunyaarra jiru bahe kanaaf jettee immoo akka amantaa akka salbaajiitti ilaalin obboleettii koo jabeeffadha amantaa kee kama keessiitiif asii lole malee waan biraatiif himati jechuun amantuma keetiif akka maaf keessaa jijjiirrattaa maal amantaan kee maal namaaf jettee amantaa kee keessaa namaaf jettee jijjiirtaa ajaa'iba qabdi bar dubartiin takka ofirraa baatun
Tuun dhiiraaf jettee amantaa ofii gurgurti. Tuun immoo sabaaqqumaaf jettee amantaa ofii gurguratti. Kanneen hojiinis Oromoodha jedhamnaa bargisee tokko. Ibada ijoollee Amaaraa kana. Amaarri kun dhugaa rabbi Amaara bara. Amaarri kiristaanillee Amaarri musliimillee dhugaa isaan jechuudha. Waanuma tokko irratti du'a malee akkuma nuyi kana akka Oromoota kolkollee miti jechuudha. Oromoon tokko kolkolleedha hundi isheetu jechuudha. Naa nagaa ta'a fayyaa ta'a baay'ee tokko miira keessa galee.